kanatti jechuudha no. Gammachuudhaaf rifatee ka'ee deeme moo akkuma isaan jedhan sanuyyuu kan Dubaayii san eegaa ture caaltuu of biratti argee rifatee kan jedhu waan naaf hin galle jechuudha. Osoo qabanii deebisuu illee baatanii achumaan deemee hafa ture. Ashamaa harka fuunee jira jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanal kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo birootti walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aatiin yoo walitti deebinu hajjii caaltuu faayoo irraa yaada qaba dubbachuu barbaadetanii. Viidiyoon isaanii baay'ee natti tola. Dhaamsallee of keessaa barnootaallee of keessaa ni qaba. Walumaa galatti viidiyoon isaanii baay'ee natti tola jechuudha. Egaa viidiyoo isaanii irratti caaltuun uffata hajjii irratti fuula isaa uffisanii caaltuun cinaa teessee yeroo isheen uffata irraa hiiktu hajjii rifatee ka'ee deeme jechuudha. Achirratti wanti naaf hin galle tokko yoo jiraate isheen Dubaayii jirtu akka dhuftuudha kan itti himan jechuudha. Yaa dhugaas jedhee amanuu danda'a, mitis jedhee inni amanuu dhabuu danda'a. Garuu akkasittidha kan itti himanii yommuu caaltuu argu garuu rifateedha kan ka'eetii deeme jechuudha. Garuu ana hojiin isaanii diraamadha moo dhugaadha moo kan jedhullee adda baafachuudhaaf baay'ee naaf hin galu jechuudha. Egaa dubartoonni illee biyaansi nama kana yeroo baay'ee hin hojjetu jedhanii hajjii irraa caaltuun illee yeroo dheeraadhaaf hanga hajjii waliin jiraachaa turteetti hajjiin akka hin hojjennetti irra dubbachaa turte. Garuu mootuu har'a deebitee waliin jireenya eegaluuf dhuftee jirti jechuudha. Dhuguma hajjiin osoo nama akkasii ta'e dubartoonni maaliif itti maraatu jedheen yaadaan jechuudha. Dhuguma hajjiin erga nama hojii hin taane dubartoonni maaliif isarratti wal fixu. Egaa tanaan durallee imaan waliin ture. Imaanillee yeroo waliin turte keessatti baay'ee tacaqacaqaa nyaata alaa malee hin nyaadhu hambargarii na biti waan garaagaraa jechaanii turte jechuudha. Viidiyoo isaanii duraanii keessatti yeroo sanillee haala saniinidha. Ana bira qaldiin hin jiru waan akkasii jechaanii turte imaanillee yeroo san jechuudha. Akka haadha manaa hajjiititti of ilaalaa turte yeroo caaltuun gara biyyaa galtetti jechuudha. Amma immoo imaan garam akka deemte hin beeku. Faayootu jira yeroo ammaa kana keessatti. Dhuguma garuu hojiin isaanii dhugaadhallee natti hin fakkaatu. Ana dhugaadhas jedhee hin yaadu. Hajjiinillee nama akkanaati jedhee hin yaadu. Maaliif jennaan namni tokko osoo hin hojjetin biyya ormaa keessatti jiraachuullee hin danda'u jechuudha. Osoo hin hojjetin hin jiraata jedhee hin yaadu. Akkasumallee immoo erga namni kun hin hojjenne dubartoota yeroodhaa gara yerootti dubartoota ni jijjiira. Egaa dubartoonni yeroo baay'ee nama waa isaanii godhu nama qarshii qabu wanta akkasiiti kan barbaadan dubartoonni jechuudha. Dhiifama garuu asirratti dubartoonni innaa dhuguma jiru. Kanaafiyyuu macheem ofii isaaniitiif hojjetanii nama kana uffatallee qallaballee mana kiraayillee danda'aniiti nama kana jiraachisuudhaaf jecha waliin jireenya jiraachuudhaaf hin yaadanis jedhee hin yaadu. Garuu yaa ta'u malee diraamaadhas ta'a. Barnootas of keessaa qaba malee garuu ani gocha dhugaati jedheetii hin fudhadhu hojii isaanii jechuudha. Ta'uus danda'a ta'uus dhabuu danda'a garuu ani dhugaadha jedhee fudhachuudhaaf baay'ee na dhiba jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko erga hin hojjetu jedhamee macheem namni ofii isaatiif iyyuu jireenya baqattummaa irratti kan jiraachuu dadhabe nama biroo jiraachisuudhaafi jireenya jedhee nama san waliin hin jiraatas jedhee hin yaadu. Maquma balleessummaa yookiin immoo isaan waan karoorfatanii yuutuuba irratti ajandaa godhatanii hojjetanidha yoo ta'e malee dhugumaan gocha hajjiitillee jedhee hin yaadu asirratti jechuudha. Osoo dhuguma hajjiin nama hojii ta'uu baatee osuma akka isaan yuutuuba irratti dubbatan kana ta'a ta'e caaltuunuyyuu biyyarraa dhuftee isa waliin jireenya hin eegalte jedhee hin yaadu. Kanaaf immoo caaltuun akka hajjiitti deebitu yookiin sapiraayisii guyyaa har'aa godhanii faayoon akka gargaartidha kan isaan dubbachaatii turan jechuudha. Kanaaf yaa'u
faayoonis caaltuunis masaanuu walii ta'anii yookiin masaanuu ta'an jechuudha. Inna waaqayyo walitti isaan maalaa jedhu jaalala isaaniif haa kennu bichaanna. Yaa boru sanga hajjiin kan biraa fuudhee ajandaa biraa qabatanii dhufanitti jechuudha. Garuu ana hojiin isaanii natti tolalleedha. Garuu immoo dhugaadha jedhee amanuudhaaf illee natti ulfaata jechuudha. Hanga fe'eeyyuu namni osoo waan fedheeyyuu ta'e shamarri takka dhiira tokko jiraachisuudhaaf jettee nama isa waliin jiraachuu hin eegaltis jedhee hin yaadu. Hajjiin akkuma viidiyoo isaa keessatti dubbachaa ture egaa iccitii dhokataa yookiin immoo nama tokko dhoksee akka haadha manaa isaa hin godhanne yookiin immoo wanta jiru itti himee namni sun akka waliin jiraatudha kan inni dubbate viidiyoo isaanii keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu wanta jiru yookiin akka inni haadha manaa qabu osuma beekanu dubartoonni kan waliin jiraatan jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan booda hajjiin hin hojjetu, hajjiin akkasii, hajjiin akkana jedhanii waan garaagaraa irraa dubbatan jechuudha. Dhugaan ajanduma godhachuudhaaf jecha hojii hojjetan malee hajjiin nama akkanaati jedhee hin fudhannu jechuudha. Adeemsa isaanii viidiyoo isaanii keessatti yoon ilaale jechuudha. Garuu faayoo guddaa tokkoon ishee dinqisiifadhe akka caaltuun ishee waliin masaanuu ishee taatu gochuudhaaf gargaaruudhaaf. Sapiraayizii guyyaa viidiyoo isaanii keessatti hojjetan keessatti baay'een ishee dinqisiifadhe jechuudha. Dubartoonni tokko tokko masaanuu hin jaalatanii garuu isheen immoo masaanuu ishee jaalattee ofitti fiduudhaaf illee baay'ee tokkoon ishee dinqisiifadhe jechuudha. Yaa'u garuu hojiin isaanii barnoota of keessaa qaba garuu dhugaadha jedhanii fudhachuudhaaf illee immoo natti ulfaataan akka kiyyatti dhugaadha jedhee hin amanu. Dhugumaan dhugaatti hajjiin nama akkanaatis jedhee hin yaadu. Caaltuun illee immoo dhugumaa hajjiin osoo gocha akkasii raawwatee jiraate hanga feeteyyuu osoo jaalattee itti deebitee abbaa manaa kiyyanaa ta'a jettee hin yaaddillee jedheetii hin yaadu jechuudha. Maaliif jireenya biyya ormaa keessatti namni tokkichi bichaan hojjetee mataa nama lamaa bulchuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhuguma hajjiin hin hojjetu osoo ta'ee caaltuun illee gocha akkanaa hin gootu ture. Garuu immoo viidiyoodhaaf jecha gocha godhaniidha natti fakkaata malee duubni isaanii garuu kanallee natti hin fakkaatu. Garuu viidiyoon isaanii hedduu namatti tola, isaanitti haa tolu, baay'ee nama bohaarsasii garuu barnoota guddaallee of keessaa ni qaba jechuudha. Hubatanii yoo ilaalan barnoota guddaa of keessaa qaba garuu gochi isaanii barnoota haa qabaatu malee garuu ani hajjiin nama akkasiiti, caaltuun illee nama akkasiiti, imaan illee faayoon illee jedhee yaaduu hin danda'u jechuudha. Kun hunduyyuu jaartii yookiin haadha manaa hajjii warra turedha jechuudha. Waggaa tokko keessatti dubartoota meeqa akka jijjiire kanaaf namni nagaa tokko garuu akkana hin godha jedhee hin yaadu. Kun viidiyoo natti fakkaata garuu isinitti haa tolu, baay'ee itti bohaaree jira jechuudhaan jara hundattuu garuu bakka hajjiin rifatee akka isanitti baay'ee tokko na kofalchiise. Dhuguma kan Dubaayii santu osoo ani hin eegin naa dhufte jedhee yaadde ta'ee fi gammachuudhaaf rifatee ka'e ta'ee naaf galuu dide bakka sanitti jechuudha. Baay'ee tokko rifatee ka'e garuu boodarra deebi'ee jira. Jaalala qabuufillee caaltuudhaa ibsee jira. Jaalala dhugaatillee yoo walii qabdanii wal jaalattu waaqayyo walitti isin haa jaalatuun isinin jedha. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti turtii gaarii.